Oduu simbirtuu. Taphni xiinxalaa siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed Gaabbu jedhu Jaarmaan keessatti Deseembar 2024 guyyaa har'aa eebbifamaa oolee akkumatti fufetti jira. Obbo Jawaar Mohaammed yeroo jalqabaaf kan eebbaaf baasa yoo ta'u kan magaalaa Keeniyaa Naayiroobiitti taasifamuuf murteeffame sababa nageenyaaf gufachuusaa sababeeffachuun Jarmaan keessatti Deseembar 26 bifa ho'aa ta'een geggeeffamaa jiraachuun gabaafame. Xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed Jarmaan keessatti qaamaan argamuun karaa fuula fi miidiyaa isaanii feesbuukiin kan dabarsaa jiran namoonni baay'inaan kan irratti argaman milkaa'ina guddaa waan argatan fakkaatu. Yeroo jalqabaa fuula miidiyaa hawaasaa irratti eebba kitaabaa akka baasan Jarman keessatti Deseembara 26 2024 guyyaa har'aa ture. Obbo Jawaar Mohaammed baga milkooftee jechuunis namoonni garaagaraa maxxansaa. Kitaabni obbo Jawaar Mohaammed eebbisiisuuf magaalaa Keeniyaa Naayiroobiitti kan taasifamee ture eega intarviyuu BBC Afaan Oromoo waliin taasisanii booda haqamuusaa gabaafamuun isaanii yaadatama. Magaalaa Jarman keessatti guyyaa har'aa bifa ho'aa ta'een bakka namoonni hedduun kumaatamaan lakkaa'amanitti eebba kitaaba Hin Gaabbu jedhu eebbifamaa oolee ammas akkumatti fufetti jira. Kitaabni Hin Gaabbu jedhu kan obbo Jawaar Mohaammed barreeffame biyyoota faranjii garaagaraa keessatti kan dabalataan eebbifamu yoo ta'u kan biyya Jarman keessaa kan yeroo jalqabaatis. Obbo Jawaar Mohaammed qaamaan argamuun kitaaba isaanii Hin Gaabbu jedhu irratti mallateessanii uummataaf yeroo kennaa jirantu argama. Haaluma kanaan simannaan uummata Jarmanis akkam ho'aa fi waan baay'ee namatti toludha. Miidiyaan keenyas obbo Jawaar Mohaammed baga milkoofte jechuu barbaada. Obbo Jawaar Mohaammed qeequmsa mootummaa Itoophiyaa irratti taasisaa jiran milishoota kaabinootaa fi bulchaa aanaa akkasumas hunda galeessa kan hirmaachise yoo ta'u qeequmsa isaanii karaa miidiyaa hawaasaa akkasumas miidiyaalee garaagaraa irratti intarviyuu kennuun taasisaa jiru. Gochoota shororkeessummaa fi farra nageenyaa ta'an Itoophiyaa keessatti hojjetamaa jiru jechuun irra deddeebiin mootummaa Itoophiyaa komachuu itti fufanii jiru. Mormiin obbo Jawaar Mohaammed karaa miidiyaa hawaasaa taasisanii fi karaa miidiyaa garaagaraa taasisan akkuma itti fufetti jiraachuunis gabaafame. Obbo Jawaar Mohaammed komii isaanii kana gayoomitti itti fufu ka jedhus gaaffii uummataa ta'us isaan komii isaanii cimsanii itti fufan. Miidiyaan keenyas haala komii isaanii jala bu'ee kan isinii gabaasu ta'a. Mucaan amma shimallis kunis isarraa dhagee wayyaa bar beekumsaanis mucaan amma shimallis nin beekaa inoo both of them. Isaan jallisee malee nama waayii hojjechuu danda'u. I know him. I spent 6 months gaafanii dura dhufe. Amma inni illee isarraa barateeti naqamtee dhaqee ummata lollee amma shandaaraa godhe jidduutti ummata hayyuun meeqa keessaa baatee hayyuun meeqa keessaa galaafatamte jidduu taa'eeti hayyootni Oromoo maaliin godhan? Oromoon bar jara kana asiin ga'uudhaaf akkana kana bareedaa akkana kana guddaa akkana kana meeqaatu daaraa ta'e bar.